Tarkaanfiin fudhatan iyyanni gara waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti illee dhiyaatee ture. Akkasumas gara waajjira ministeera muummeetitti illee dhiyaatee ture. Haaluma kallattii achii kaa'ameetiin seektarri dhimmi ilaallatu Oromiyaa irraa qoree ijaaruudhaan waajjira keenya wajjin gadi bu'ee dhimmicha qulqulleessaa ture. Erga dhimma qulqulleessaniin booda hanga ta'e dawaa arbaa keessa daangaa dawaa arbaa keessa seenamee lafti investimentii kennamu erga mirkanaa'een booda kaabinee godina Harargee Bahaa wajjin ta'anii mari'achuudhaan dhimmichi kun akka duubatti deebi'amu walii galame jechaadha. Haaluma saniin amma caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa naannoo san jiru wajjin taanee dhimma kana duubatti deebisnee lafa deebisnee misoomsuudhaaf walii gallee deemaa jirra jechaadha. Qubannaa seera alaa kun baadhinnaan godinaalee gama Oromiyaatiif gama Somaalee jiru kallattii hundumaanuu itti galamee jira. Almost lafa daawoon qaburraa persentii haga 75 jechuun ni dandeenya. Namaan kan qabame yeroo ammaa kana jecha. Baay'inni namaatis yerootitti waan dabalaa jiruuf haala ulfaataa keessadha jechaadha. Ajjeechaan arbaa bara kana hammaatee jira. Hanga arbaa jahaattu ajjeefamee jira. Karaa biraatiin ammoo ajjeechaan arbii nama irratti gaggeessu yeroo biraatiin olitti bara kana waggaa amma keessa jiru kana keessatti qofa. Nama 13tu arbaan ajjeefamee jira jecha. Kanaaf mootummaa naannoo Somaalee irraa fi mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kutannoodhaan itti deemamelee humna keenyaa ol haalli itti ta'ee jira jechuudha. Yeroo tokkotti mariin pirezidaantota mootummaa naannoo lamaanii Jijjigatti geggeeffamee kallattiin kaa'amee dahoo keessa namoonni qubatan seera ala qubatan hundinuu akka bahan jedhamee itti walii galamee gara gochaatti illee deemamee godinni Harargee Bahaa gama isaatiin qubattoota seera ala mana isaanii kaasuudhaan gara dhufanitti akka deebi'an godhee ture. Gama Somaaleetiin qixa kanaan socho'uu waan hin danda'amneef kanaaf qixa kutannoo dhabuun karaa kanaan dhiibbaa guddaa geessee jira jechaadha. Ammaas ammoo mariin akkasii deebee kutannoodhaan naannoleen lamaan akka hojiitti galanii wanti kun ka'amuuf karaa waajjira abbaa taayitaa eegumsa bineensota bosonaa Itoophiyaatiin kallattii waajjirri ministeera muummee hoogganuun wanti kun naannolee lamaan irratti sirriitti mari'atanii ajaja dabarsan malee falli biraan argamu kan jedhuun mariin tokko yeroo dhiyootti akka gaggeeffamu walii galameera jechaadha. Umrii ganna 50 olii kan qabu daawwan arbaa baabbilee lafa kiiloomeetiri sukweerii 6,982 irra kan qubate yoo ta'u naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa irraa aanota 7 naannoo Somaaleen ammoo aanota 3 akka daangessu hoogganaan daawwachaa dubbatanii jiran. Daawwan arbaa baabbilee hoosiftoota garaagaraa gosa 31 gosa simbirroota 220 ol kan of keessatti qabu yoo ta'u gosawwan arba gurraachaa kan gaanfa Afrikaa qofatti argamu jedhaman 320 tilmaamanis as daawwa kana keessa jiraachuu obbo Baankii Buudamoo itti gaafatamaan daawwa arbaa baabbilee dubbatanii jiran.